bifne ijaarraa. Dhugaa Oromoo karaa dhugaa qofaan gargaarraa. Wal arrabsuu dhiisaa. Hanaan jira. Unatru. Sagaleen kenna achi geetti 4 kiiloo leengetiin eebdena. Boo'icha dhiisaa. Boo'icha keessaa ba'a. Ahumma ka barbaachisu haga gaasira deemtanii nu faarsi asli nu arrabsi jettanii boottan kalee naannoo sanirraa dhaabbata eeyyama qabu fidaa isiniin jedhee gammaa mana tokko fidee keessan na erguu dhabe. Maal godha si faarse profaayilii si kaayadhe warri tiktok si faarse faarfamaan rabbi qofa maal godha anuyyuu kaalkanii guyyaa zarmaan kiyya isin jecha arrafamu takkaan arrafan jedhee boo'een beeku namni qixa kiyya anaa miti ijoolleen kiyya jaartin kiyya zartaan kiyya bar arrafamaa jira haati tiyya qabritti isin jecha arrafamaa jirti takkaan maan arrafan jedhee boo'een beeku. Dhimmi amma nuti waa'ee arrabaami kan huquuquu qabu waa'ee ummata kennati waa'ee faaruu miti faaruun barbaadu. Anaa fi ilmaan kiyya guutuu gad deebisa ummata kenna sagalee ta'a no problem. Sinigalee miti. Tokko kana lammata mana tokkottiin argaan maaliif ijoolleen feemasootaa kun waliin taane namni wal dhibeen tokko hin jiru namni ummata keenya gargaarannaa yoom gargaarannaan jedhee jala hidhe tokko hin jiru eenyuun nama nu godhee eenyuun nama godhee nu mari'ate eenyuun nama godhee nu barreesse eenyuun nama godhee gidee mana baratu sheer nu godhee eenyuun mana baratee yeroo nu laayibirra jiru gastii keenya dhufee jalaa diinde yoom dinde nama jala. Warri akka hawaasatti komii kaaftan namni wal dhabuun tokko hin jiru namni wal loluun tokko hin jiru xilaanni kiyya hin jiru xilaanni kiyya xilaata ummata kiyya qofa xilaanni ummata Oromoo anaaf xilaata akka dhuunfatti an xilaatan qabu fira malee anaaf xilaanni kiyya nama ummatatti shira shiru nama ummatas fakkaatee warra ummata dararus fakkaatu diinasu isu qaamii xilaatu kan egaa masmamata attichaan waan ummanni ta'uu osoo argu si wajjin kolfuu hin danda'u. Yagilli akka dhuunfatti walii bilbiluu dandeenya, waliin haasa'uu dandeenya, yeroo geemii taphatu waliin taphatuu dandeenya, yeroo gara hawaasatti maxxanata. This is political. Politikaan sharmuxaadha dhaabbatan qabu. Guyyaa tokko xiraata taata, guyyaa tokko fira taata. Oma rakkoon qabu. An deeggaraa miseensa kamitti barkoo an biyya baqqaa jira. Sila akka haqaasitti namni mootummaa ashqabbaxuu qabu anaama. Osoo lafa kaaree meetira 500 illee naa kennaniitiin galee ilmaan kiyya guddifadhe. Silaa namni diyaaspoora ashqabbaxuu qabu anaaba. Osoo jaartii madullatti ijaarsi radoo illee taatu natti fuudhanii Ameerikaa kana dhaqee doolaara ijoollee kiyya erge. Rakkoo keessa teennee diina ummata kennaa diina godhanne allaqe asirra dhaabbadhu laali. Rabbii olaana qofa sodadha. Dhugarratti wallaahi rabbii olaana qofa sodadha. Kan egaa mittis mamma unat bichaan. Dhugaan deemna na wajjin walii galta. Dhugaan hin deemtu ati xilaanni ummata xilaata kiyya. Kana akkana jedhan ummata akkana waa'een warra ijoolleen kaleessa waa'ee waldaa sikkuman dhugatti kana kaasaa turtanii kana tokkoffaa manniin buqqa'ee manniin gubate evidensii fida erga nama meeqarraa manni gubate evidensii ergaas posti goona warra illee keessa hin ergina. Lammaffaa warra qubni irraa cite warra quba afaan nyaachisan erga warra quba irraa cite amma nama baay'ee karaa keessatti na barreessaa ture waan akkasii na ergi warra san hin kiifna sagalee hin taanaaf warra filannoo maa filattan jedhanii qubni irraa cite warra quba nyaachisan warra madaabaraa mootummaa maa fudhattan jedhanii obaasan keessattuu ammallee waan sidii odeeffannoo sammaan argadhee warrumaan maa mootummaa kana filatte jedhee quba ummata irraa ciru guyyaa milishaa ta'ee halkan waboo ta'u qaama mootummaatii jedhan waan sanillee qulqulleessaa fida no problem. Kun amma eega kalee lolli addunyaa sadaffaan ka'irraa karaa keessatti dhufe bar asli waraanaa miti warra abaahoo miti ka guyyaallee milishaa ta'ee ummata qaxaqqatu ka halkan illee waboo ta'eetiniin ummata asrii saafaya booda quba nyaachisu quba irraa ciru waraana mootummaatii jedhan. Baqqalaano, Abbabaano, Maammanno, Kadirno, miseensa poolisii Oromiyaati, miseensa maaloti maal isuun kan evidensuu hamtu. Nuti biyyan jirru hin agarre waan ta'eef kan evidensi hamta. Kana tokko kana akka hawaasatti immoo hawaasni miidiyaa kanarra jiru yeroo isin nama taammanyi dhaabbata eeyyama qabu fidattanitti isin gargaara. Oromoon kutaa hundaa isin gargaara.
gargaarsi walitti qabamu gargaarsi walitti qabamu nama dhuunfaa miti jedhame NGO eeyyama qabdu jedhame amansiisaa akka ta'ee jedhame karaa beekamaan ta'uu qabaa kiisii nama dhuunfaa hin gabbisnu jedha warri koomentii kunillee akkasuma jedhaa hordoftoonni kiyyallee warri birrii dhaabbata garagaraa qabullee akkasuma jedhan bilbilee akkasuma naan jedhan ifaajeen teessan akka lafan banne teennallee akka lafan banne birrii kanallee uummata irraa guurre akka lafan banne waan amanama tokko fidaa jedhame san gandi rakkoon itti galte fidaa kun ta'uu yoo baate mootu namoota sabaaf quuqama qaban namoota jajjaba sheekotiif artistoota keessaa waliif fuune gadi erginaa jedhan kuni dhaamsa waldaan xiqqoo mandoo uummatatti nuu himinaan jedhan raayyamma kuni yaanni keessan oo maaliin waan kana irratti yaanni keessan maali koomentii yaada kennatamoo oseentanii ittiin xiinxallitan mindinoo yaanni keessan oseentammoo koomentiin membarii ta'e koppilinkii gori qabsootti jirra oseentanii yaada kanatanii koppilinkii gori iyyaan daandii shifaaxee koppilinkii shan arge qabsootti jirra maal taatan Uro akka shaqalanne qabsootti seenaa jettanii kilaashii maa bittanii bosona seenee isin bilisomsine aniin qoqqoe. Ida rafeen bulle garaagara na nyawu asliin akkaanuu jedhe asliin akkaanuu godhu. Oseentanii yalla kotta Ameerika irraa eegaluure money power jedhame ko money power. Maqaa namaa attaachuu hin danda'amu karaa dhugaa uummataa karaa dhugaa qofaan dubbattanii السلام عليكم السلام عليكم جمال روبي كالي اسوسن كالي وجه دبچات تور جمال روبي كجرسن انو كيسان دبسه تور بريفا مانجا تيك توك يرتي توقع جرا مالي ومتك اكنما تيتيمان واني كونين قبنا ومن ندان فچابو دغرغار سنجرو كالي جتسني مالي فين جديني سوقا جرا منانجل أمرا كونجر مالي بيتا يبدا أيه ورّي كيسانيلي وان بكما تو كويوتا مانا إجارة قرقورو بنا بلوكيتي بنا باجة قد إفنا جراجرا اسكا 10 شي 3 شي 5 شي دولاري كان قد إفنا نانجر كوري كيسان آدم ولا ولين إيبا قد أجراج أم بيكي چتي باسو تا مرتاني برانين غاينا أيه وان كان جر اللي منين هكا قبطة إفيدنسي بربادن namoota qubni raacita evidensii barbaadan namoota birriirratti guuramu kanallee evidensii barbaadan osoo amma isaan illee akkasitti waan guddaa gadi ummata isaanii gadi wannu nyaanillee asirraa waan arganne waliin darbinee wannoo jenne ganda lama sadillee taatu bakkatti hin deebifna ka barbaannu qamadii fi maal harcee bituu osoo hin taane ummatuma sanii mana ijaarree gad deebisuu barbaannaa jedhan amma sirri bar kun asli amma so akkasitti hojjannee nu bira waa'ee harcee kana abbootii qabeenyaa baay'ee qabna warra kumtaala baangalchu baay'ee qabna namni walii birmateetiin kumtaala tokko walii geessuu danda'a jedhan amma kun amma waan keessan naan jedhan irraa amma haasoo kun afaan waan jedhe dubbatan sitti akkam goon dubbii kana akkamii waliif firoomse dhugaa keeti asli anillee wallahi yaada kana qaba humni nu birallee paaworiin nu birallee jira beek asli nu bira warra tiktok bira iyyuu amma ijoolleen teena diaspora doolaara kuma tokkollee kennuu ma dandeenya akkuma durillee jecha garuu waan qabatamaan ummata kana waa godhu tahuu qaba birrii akkuma gaafa sirkaa san cilee buutee hafte tahuu hin qabdu sigalee tokko amma waan ummata keenyatti taakkoo tahee garaa nama keenyaatti dubbachuullee saalfatee sodaateellee taa'u tokkoffaa wanni rakkoo iddoo kanatti ta'e birrii sirkaati amma san kaasuun barbaadu akka akkasin taane namni viidiyoo waraabee olii gadi fiigee maqaa barbaadu kun akkuma tiyetti san waan kana gaafa kollallee mana keetti dubbadhee ture evidensii jecha nama mana hagamtu buqqa'e nama hagamtu du'e mana meeqa gubate nama hagamtu du'e kana adda baasanii osoo kaayanii ani akka nama tokkootitti amma gargaarsi biyya keessa adeemaa roga amma argaa hin jiru bar naggaadeen hin beeyta naamunaa waa wayii garsiiftee kaansi keessa keetti akkas saara beeyta kenna qofaa minaannoo hunda bakka hunda jiraatu yaa asli anamma nama gubatisan mana luukii 30 tokkotti godhuun hin danda'a ragaa fiduu qaba warra achiisuun jechuudha afaanumaan amma girgirrii kana qofa osoo hin taane ragaa fiduu qaba sagaleen deemeera oromoon hunduu argee jira irratti barreessee jira
akkuma atu jette kana nama waa harkaa qaburraallee waa fuutee nama sanii waa godhuu fi tokkoffaa akka wantiin amanamaa fi namni dalagu ka ummanni beeku jiraachuu qaba. Lammaffaa ragaan takka lama sadii ebelu jedhame lafa kaayamuu qaba. Nama kaawwanii dabarsaamee aganuma jedhe. Amma dubbadhu. Sooree lubbuu thank you so much. Habibti. Akkana qabsora jira warra taata wal akka sooretti kanatti. Diaspora ko araadaan ine innaat. Sagaleen kiyya jira. Injira. Akkami jirtu nagaa? Nagaa fayyaa. Fayyaa baga jiraatte duraan dursa galatoomii yaada carraa hawaasa mariisisuu fi waan kanarratti waan furmaataa waan hawaasa keenya fayyadu irratti maaltu falaa fi yaadni ati amma kaasee beektaa waan akkaan hawaasa saniif barbaachisu polotikaa miidiyaa qofa osoo hin taane jechuudha lafarratti uummata miidhamaa jiru furmaanni maali ka jedhu santu hedduu natti tolee ennaaniin ol seene beektaa? Jalqaba irratti waan ati amma kaasee keessa yaada ijoo waan si deeggaru jira waan akka sadhumaatitti illee si waliin falmu jira. Dubbii kaastee kaleessa kaastee turte nuti waanuma san uyyuu akka uummata dubbisnee naannoo san informishiin hin qabnu uummata irraa namni sin sodaata warra badhaadhinaati namni sinitti himu dhugaa. Naayee jechuun beektaa waan kana jalqaba akkaataa wanti kun itti ta'e illee akkuma beektu guyyaa muraasa keessatti. Egaa ati warra badhaadhinaati namni akkamii garaa ofii isin himatee sin sodaata ishi. Rakkoollee yeroo muraasa keessatti bal'atee guddate rakkinni hawaasaa kunillee beektaa waan yeroo dheeraa turee miti akkuma jalqabeen torbe matakkatti uummanni kumaatamaan buqqa'e beektaa. Eeshi. Amma yaadni furmaata ati kaaftee fi ragaadhaan achirraa sii dhufe qaama gamaa gamanaa jidduttuu qaama hidhate hundaayyuu falmuun kee ani akka nama tokkootitti waan akkaan fudhatama qabudha jechuudha. Namni kamuu ka sibiila baatu nama miidha. Kam nagaattu jidduutti miidhama. Kanarratti furmaata hawaasaa barbaaduuf jecha ati kaleessa dubbatte waan fudhatama qabu. Achirratti ammoo ragaa biraa akkasitti himanii waa'ee amma quba namarraa fuudhanii akkas godhuu namarraallee qubni muramee ka jedhu yaada kanas dhiyeessitee turte deebisanii ammoo waan san har'a bifa haara waan kana nutti jijjiiranii ka kana godhu qaama mootummaa keessa waan jedhu sanii kanarratti wanni ani jala sararee sitti himuu barbaadu qaama mootummaa keessaa dhibbaan dhibbatti waan kana godhu ka jiraatu taate namni waan kana sitti hime kuni dhufee qaamni mootummaa deebi'ee hawaasa kana maaf mootummaa kana filatte jedhee namni akkas godhu yoo ka jiraatu taate maqaa isaa bichaa naa kenna. Hin fuusiftaa. Edanuma mbuluun siin jedha edanuma. Eeshi. Wallahi ufitti amantummaan jiraatee qaama mootummaa keessaa ragaa qabanii poolisiin kun maqaan isaa ebaluun sodaatiin anumatti haa kenna. Nama san edana fuusisee adabbii barbaachisu akka heeraa fi seera Itoophiyaatitti akka Oromiyaa irratti yoo poolisii Oromiyaa ta'e yoo poolisii federaalaas ta'e tarkaanfii cululuqaa anatu waadaa siisee na aslii kunu. Wallahi maqaa rabbiitiin si kakadha. Qaama mootummaa irraa mindaa nyaatu. Halkan guyyaa mootummaa hojjetee halkan dhufee qaama biraa fakkaatee hawaasa kana ka godhu yoo jiraate ragaadhaan namoonni akkuma uummanni keenya koomandoo Ameerikaa si kaa'e san ragaa qabatamaa bichaas kenna. Wanti miidiyaa irra haasa'amu asli baay'ee rakkoo guddaa dogoggorallee hin jira. Si gala gatii kanaa fi kanarratti amantii qabduu fi keessaan bichaan na kenni ani waan san fixee keessaan si erga. Qabatamaan siin jedha jetteen beeku uummata keenya miidhama jira malee bu'aa takkaan qabu. Kanaaf tokko kanarratti kana sagantii guutuudhaan sitti maa jechuudha. Tole sansii kenna rakkoon qabu. Warri waan akkasii naa barreessaa turtan naan jiraa turtan keessan erga rakkoo miti. Odeeffannoo xiqqoon qabdu. Bareeda. Kachaanu ammoo waada furmaata amma gaafii kee kana dhaabadhee eegaa gara dandeettii qabaatanis warri mangistii deeggartan kuni shimallis kun amma waan asakkootti ta'e waan gara qoreetitti tayaa jiru asaasa keessatti tayaa jiru. Waan gara arsii diidaatitti arsii baasii taa'aa jiru kana hin dhageenyeyyuu qubaayyuu hin qabu jedha. Akkamitti gara hunda dhaga'uudha. Dhugaadha asli maaliif beeyta? Bulchiinsuma godina sanii yoo barbaachisaa ta'e si fuusisuu dandeenya rakkinni inni dalaynaan jechuudha. Kammaan amma uummata naannoo kana jiru miisisaa jiru yoo inni harka keessaa qabaate bulchiinsuma naannoo sanii ragaa qabatamaa bichaas kenna. Tokkoffaa irratti bulchiinsa maaliif muuda nam tokko fakkeenyaaf ati amma abbaa lafaa jettee fiilmii yoo hojjechaa turteemi. Caasaan si jala dalagu sun uummata tajaajila bar dhugaa uummataa barbaada hawaasa kana ka tajaajilu bulchiinsa ganda saniiti Shimallis Abdiisaa bira wanti ga'u waan akkaan ulfaataa cimaa sadarkaa sanarra jirudha waan kanarratti wanni ati beekuu qabdu bulchiinsa naannoo sanii keessa jiru uummanni keenya sobuun qabu dhugaa bichaa asli waan takkatti uummanni keenya waan noon keessani mootummaan keessan kuni
intini qabu maal jedhanii kana qaama odeeffannoo waan biyyitti ooltu guuree ol kennuuf information yellam information hin qabu akkamitti namni 200 ol dhume namni 17 buqqa'ee namni 18 halkan tokkotti ganda tokko dhume sababa inni filatameef quba ka irraa citullee albee dhaban ilkaanin nyaadhu jedhanii akkamit information dhabe mootummaan akkamit dhaga'u dhabe karammoota wayite kuni yakka guddaadha asli tani guddannatti be video kiyya dhageeffadhe yakka guddaadha amma video kee kana dhageeffadhe dawwalan in dhageenne yuu rakkoo arsi keessa jiru kana qubaayyuun qabu nuun dhageenne yuu shimallis naan jedhe wallahi dhuga dhugaasitti mashimallis osoo waan kana dhaga'e quba san isa irraa muree akka inni ofirraa ciree quba san nyaatu godha nama waan kana dalagu jechuudha qufii isaatii quba ciree akka inni nyaatu wallahi dhugaasitti ma ati fakkeenyaafi biyyattiin information an qabdu ka information nataanacho mangistiin keessan information ummanni achi information dabarsuufi wanti media irraatu wala dama information ati qabdu kana biyya yoonan osoo ngayin biyya alaga ummanni biyya keessaa video waraaba fakkeenyaaf amma rakkoo kana furmaata isaa barbaadaa jirtaati hawaasni kun buqqa'e dubartiin muka jala dhalaa jirti nama kana qabatamatti yoo ati as kennite quba isaa shanan takka takkaan ciree akka nufi isaati nyaatu goosisa shimallis dhugaasitti ma hinjiru qaldiin akkana ilma namaa irraa quba murteen maal abbo kuni salphinna zabana oromoon isin bulchutti jechi kun sirriidha garuu ka kana dalageessan ummanni keenya rakkoon irratti dalagame anillee biyya ambaa jira asli atillee biyya ambaa jirta rabbiillee naa sodaannu miidhaa ummata kanarra ga'uufillee hayaannu hawaasni kun dhugaa jiru bicha sitti haa himu nama san maqaa poolisii sanii badii dalagu bicha yoo ani maqaa nama sanii guyyaa har'aa yoo ati barbaadde pirezidaantii naannoo oromiyaa biraan sii ga'an maqama nama sanii bicha qoratamanii qulqulleeffamee dhuguma namni kun godhe mongoone nama 5-6 yoo ta'e dhiyeessinatti rakkoo takkaayyuu hin qabu nama akkana yakka dalagu nuti maal goona gaafa kana mootummaa kana ilma oromooti jennaan ree yoo inni miskiina qotee bulaa keenya ilmaan arsii harka irraa muree akka hin dalaganne quba irraa ciru indee maal jechuu kuni bar gadi baateetiin akka waliigalaatitti waraana labsuudhaayyuu namni akkamitti harka sirraa mura harka malee jiraatta abboleessoo asli ajandaa nu harkaa jijjiirini ajandaa waliigalatti yaada furmaataa biraa ka waa'ee qarqaasa uummataatitti yaadee bu'as raayyaa miidiyaa Fuusisuu baatu walitti himan guruppii qabanii bara raayyaa miidiyaa obboleessa kiyya kuni waan qabatamaa bichaa yoo barbaachise kuni qaama mootummaati kuni qaama taraa ta'uudhaan asli ilaali kayoo laayikii gootan nama mootummaa mormuu laayikii gootan sheer gootan tarkaanfiin isirratti fudhatan jira tokko odeeffannoo dhugaati mootummaati amma dhiifama namni mee wal jala laasanii daqiiqaa naa kennan daqiiqaa kiyya yoo mootummaa qabsaa yaadhaa mucaan kun daqiiqaa naa kenni yoo daqiiqaan kiyya dhumate na dhaabi namni jidduun akkanatti hin seenne yaada hawaasaa qarqaarsaa irratti isinii deebi'ee yaada furmaataa kaayaa. Ayyee. Waan hawaasa dubbatanii wanni akkasii yoo jiraate obboleessi keenya kakaasee fi nuti mootummaa biyya bulchaa jiruuf informeeshinii qabatamaa tokko yoo mootummaa kennine qaamni sunis qaama seeraa waan ta'eef nama san qorachuun yakkoo miti nama bosonaa deemnee fidaan jirru bara obboleessi kiyya mindaa mootummaa nyaataa qaama quba muraa jira jettan. Kanaafuu nama mindaa mootummaa nyaateetiin quba nama muru qabatamaan maqaa isaatii fi ragaa bichaa yoo as kennitan har'a seera dhiyaachuu nama danda'uudha jechuudha yoo baqate malee. Kanaafuu waan akkasitti yaaduu isin barbaachisaa jechuu kiyya anu fi kiyya dhaqeen qabu biyyattiin seera qabdi ittiin bulmaata qabdi. Mee asli amma waan furmaata tokko uummata kennaaf. Gidduu kana amma qarqaarsi erga ka'ee wal dura dhaabbannaa mana ebaluu haa ta'u irratti mormiin komiin ka'aa jira. Kana irrattis waan furmaata ta'uu waan akka nama tokkootitti hawaasa kiyya boqqatee rakkina keessa jiruuf kan muka jala jiruuf dubartiidhaaf daa'imni garaa yeroo siin kennu beellama siin kennu. Kanaafuu furmaanni maali? Qarqaarsuma kana asli yoo tarra kaateetumaan osoo qaama seeraa tokkoon kontaaktiin goone mallaqa guddaa walitti qabde birrii san karatti mootummaa yoo sarkaa qabe kun mataan isaa miidhaa biraa keessa galuu danda'a. Ati baaba maal eedaree mootummaan nu harka qabe? Dhageeffadhu kaa furmaata siititti muddeema tarra birrii miliyoona 2 yoo ergite birrii kana eessaa fiddan eessaa sabasabdan mootummaa yoo jedhe mootummaan birrii qabeerra furmaataan deemtamoo hin deemtu? Kara furmaata deemtu. Ayiwaa. Galatoom kanaafuu falli jiru maaliif ustaas raayyaa abbaa mancaafaa fi beekamtiin kennafee akka isaan uummata Itoophiyaa keessa deeman yeroo wallagga dhumaa ture akkamitti tajaajilaa turre wallaggaan asli hin yaadattu? Hin yaadadha. Kanaafuuyyuu mallaqa uummataa kana akkasillee hin komachiifneef nama waan kana godhaa jiru kabiraallee akka hin komachiifneef isin namoota amanamaa ustaas raayyaa irra namni amannu hin jiru. Isas ta'ee qaama biraas ka amantu yoo qabaatte wanni kun mallaqni kun mallaqa guddaadha birrii 100 takka lamaa miti gara birrii miliyoona 2-3 caaluu danda'a.
deeggarsu Mileena lama sadi anaaf hawaasa kana bira mileena 15 real kan lamatti waggaa okay galatoome asli miliyoona 15 jechuun ammoo miliyoona 15 jechuun bakka deeggaraa mootummaan beeku san bira fagaatte ijoolleen tiktookii yoo xiqqaatte nama dhuunfatiyyuu milee shan guraa ooti kudha way guurti dhiisisan. Okay bareeda kana keessan galoo an diteelii fakkeenyuma siin jedhe warri hawaasni nagaa paaworii okay ani amma yaada furmaata waan uummata keenya fayyaduuf sitti dhufaara beeki. Kanaafuu gargaarsi kuni gufaatii tokko malee rakkoo tokko malee maatii fi hawaasa beelee bira akka qaqqabuuf qaama dhimmi ilaallatu waliin dalaguudha qabda beeki. Gatii kanaaf asli waan kanarratti osoo walitti bu'uun taane osoo wal dura dhaabbachuun taane gatteettaniitumaan marii barbaachisu qaama dhimmi ilaallatu waliin gootanii deeggarsi kun hawaasa keenya bira akka ga'uu fi akkuma jedhame nutis hawaasa keenya gargaaruuf qophiidha. Namoota manni irraa gubate kaqee irraa bahee qe'een ala jiru akkamitti achi deebisuu akka dandeenyuu fi namoota meeqaa mannis ijaaramuu danda'a hawaasni keenya kanarratti akkam godhuu danda'a irratti waliin itti deemna. Nuti deeggarsa hawaasa kanaa qe'ee deebisuu irratti isin faana jirranu. Isin faana jirra uummata keenya akka nama mootummaa Oromoo deeggaruutitti. Akka nama ilma Oromoo tokkotti ana hawaasa kiyya rakkatee ala jiru faana hin dhaabadha. Kana jechuun mootummaa arrabsee mootummaa duulee osoo hin taane rakkataa kiyya ka achi dhaabate haadhatii muka jala jirtu daa'ima muka jala jiruuf waan humni kiyya na godhe hin godhaaf isa saniif. Diteelii biraa keessa galagalee waan biraa haasa'uun fedhu. Ammatti waa'ee nuti anama fakkeenyaaf akka asliititti nuti warri miidiyaa kana jiru akka asliitittiif namoonni ana fakkaatanii jibbaa warra mootummaa deeggaruullee hin qabnuti. Jibbaa mootummaallee hin qabnuti. Jibbaa abaa'ollee hin qabnuti. Jibbaa nama abaa'oo deeggaruullee hin qabnuti. This is kaayyoodha. Poolotikaano. Nuti yeroo kamuu waggoota sadan arfan darban qaama kamirraayyuu bilisa. Annaash qaabbixim yoo argaa jiraatte namni bar qaama deeggaru tokko hin ashqaabbaxaafi. Hin deeggarnus hin balaaleffannus. Maalitti amannaa jarri kun ilmaan abbaa tokkooti obboleewwanii quufatu wal nyaachisee carraa argatanitti fayyadamuu wallaalanii ummata irraa dhalatan nyaataa jiranii dararaa jiranii jennee waan amanuuf lamaanuu waan nu biratti ilaalcha keenyatti waan sirrii hin taaneef hin deeggaru. Waliin nu siqaa waliin mari'annaa jennee itti boonnee dadhabnee didanii deeggaruu dhiifne lamaanuu. Sinigalee miti hin deeggaru nama wallaahi abiyyiin faas hin deeggaru. Marroo fa'aas hin deeggaru jechuudha. Hawaasa dararamu kanaan kan deeggaru yeroo kamuu. Everything irra hedduun ijoolleen asirratti hidhatti dhiyaatan jechuudha. Warri deeggarullee mootu kaabaa'oo deeggarullee uummata isaa hin gargaarata. Quuqama isaa uummata isaan fedhu uummata kanaaf qabsa. Kan mootummaa deeggarullee quuqama uummata isaa hin fedhu uummata kana bulchaa jira jedhee waan uf yaaduuf uummata hin deeggara. Kana qabatamatti waan gargaarsa keessatti maqaa warra mootummaa deeggaruutiif warra abaa'oo deeggaruu ifidensii nuti mallaqa isaan erganiif galchanii wajji waan beeynuuf namni asirratti dubbatee qofaafi miti jechuudha. Sigalami warroota akka keetii kan osoo hin taane warri dhageettii hin qabne anam ijoolleen baankii keessa dalgan ijoolleen damooza qaban minaamin warri bakka silxana guddaa warra 50,000 1,500 nu gargaaru bira dhaabbataa ture jira. Gargaarsa dabre keessatti maqaa isaanii dalagaa isaanii waan beeynuufi wannoo miti jechuudha. Amma gargaarsi inta danaqqafee namuu anaan malee jedhaa warra jedhutti deebi'u. Nuti kaayyoo isaa hidhamee ofirra teennee kalee nu dhukkubullee hin qabnu rakkannee dubbanna malee akka dhugaatti hin feenullee. Sigalemi amma rakkoo guddoo kanallee gizee amma injira yeroo bifa haarawaan gara miidiyaa kanaa dhuftu maqaa minaaminii barbaaduuf fedhiin jiraachuu mala. Amma fakkeenyaaf makiin amma nama guddaa taate heerumtee intarneetii makii hangafaatiif anarraa si dubbadha waan as jirtu. Gargaarsa meeqa goone akka dhuunfattillee anaaf isiin qofti sagantaa qabne goone takka harca irratti suuraan kiyyaaf keessi maxxanfamee takka nama nu faarsullee viidiyoo maxxansine riipoosillee goone hin beeynu. Hawaasa keenya irraa dhalanne dirqama namoomaa qabna, dirqama ilmoomaa qabna. Hamma dandeenyuun yoo qabaanne kiisa kenna, yoo dhabne warra nu beekan walitti qabnee warruma akka isinii kana irraa guurree gadi ergaa ture. Warri mootu amma addanaa qafee yoo jedhe yoo taqanaa qaanyiin jiraate addanaa qafa. Amma qeen nabii kennafuu hin taane jechaaf yoo funfun jedhe malee warri akka baabaa kunifa shari'aan zaahiraa
yoo furdinnaan umriin beekumsaan na caalan malee fuula sadaqaa qixxee kiyyan qaban. Namni mana aslii gargaarsi hin ta'u mana kiyyaa jedhu yoo jiraate san ummataaf dhiifne. Bakkiteen abbaa qabdi. Akka dhuunfattis, akka hawaasattis, akka nama dhuunfattis, akka gillii kiyyaattis an kadhattu argatu. Waan gaarii ummata kennaa walitti qabnaa abbaan jedhe. Dhufu akkaawuntii nagayaa fidu birrii guuru. Lakkii hin barbaannu yoo jedhe bakka biraa godhachu. Ani gastirra dhaqu. Kun shari'aan zaahira. Isin galee asiimi mana amaaratti gaaf tokko leenci dhabamee gidee an olseene leenci kun akka ababaa itti bu'e mana eennuti makii namicha dhiyoo kana dhukkubsateetiin hin fayyatan. Mistarii wayii abinnetiin. Akka Itoophiyaatitti kafeematiin hundi achirra jirtu leenci dhabame. Sadaqaan bakka beeyti fuula beeyti. Akkaataa isin galee amma kuna warra itti koofee ol darbu ababaa ol darbu kun nama kennaa jedheentu jiramo nama galatoomaa jedhanii jiru jira si galee miti. Rabbiin nama kana akka fedhetti uuma. Kaan riskii isaa goyisa kaan faana isaa jiisa obboleessa kiyya. Ani waan yoo uummata kiyyallee hin qabu akkaawunti illee hin qabu mattaawaqa illee hin qabu nama birrii irratti guurullee hin qabu gareen wayiitu hin qabu. Kanaaf immootu ummanni tana dura gandi tana dura gargaarsa guura fi turre jiran. Kuna fakkeenyaaf koree warra sirkaa keessa ammiyyeen as jira. Koree warra mootu ijoollee harree keessa makirraa eegalee namoonni birallee jala kana jiran. Ganduma fedhatti takka ani aangoo fudheen beeku korees ta'een beeku. Birrii walitti qabu yoo waan wayyaa walitti qabne ummata kana gadhaabna namni jedhu yoo jiraate mana aslii jira, manni makii jira, manni haadha faatee jira, manni mubaarak jira. Kun arfan gaha. Lakki bakka kunniin ikispaayirrii ta'e caammaa saqqaluu qabaa tiktookaroota biraa ol baafannaa yoo jedhan san murtee hawaasa dhiibne. Cikichiki hin barbaachisu. Amma isinii galee manni kun hin ta'u, manni makillee hin ta'u, manni haadha faatee hin ta'u, manni mubaarakillee hin ta'u, mana biraa godhan nuti arfan tokkuma. Wal dhageenya waan ta'eef galtii isin barbaadan isinii dhufne. Akkaawuntii taammanyi mootummaa biraa eeyyama qabu. NGO taammanyi fidaa jedhamta. NGO taammanyiin hin dhufu yoo jedhame mootu furmaanni isteepii itti aanu namoota